Akkam jirtu hordoftoota Oromoo koo chaanaali bakka jirtan hundumaatti nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha arramoo viidiyoo biraadhaan gara keessanitti dhufee viidiyoon kuarraa budeen ciccitaa yookaan immoo firfirii isa hojjedheen isin agarsiisa jechuudha. Inni immoo akka maali wajjin hojjedha haanqaaquudha wajjin jechaadha yookaan buuphaa yookaan killee jechuudha. Isa wajjin hojjedha maal faana barbaachisa tooraan isinitti hima jechaadha. Asbira akkuma ilaaltan shunkurtii mataa lamaan qaba. Shunkurtiin na barbaachisa. Asii inni kun timaatimiidha. Kun barbarreedha. Iseen kun makallashaadha. Dhumarratti itti godhanna jechuudha gaafa raawwannu. Ashaboo yookaan soogiddaadha. Zayitiidha kuni. Kun qullubbiif jinjibiladha. Dhadhaadha dhumarratti akka nu mi'eessuu fi qaariyaas babbaqassinee itti naqanna. Ega asbira killeen qaba warroota kanaanan hojii koo hojjetadha. Ega qopheeffadhee abidda irratti wal argina anuma faana tura. Amma gara abiddaatti darbine jechuudha. Waxii koo firfirii koo achirratti hojjenna waanta ta'eefi amma shunkurtii kootiif timaatimii koo abidda irra kaawwadheera. Isarraan jalqaba jechuudha. Amma kunoo akkuma isinitti mul'atu abidda irra kaawwadheera shunkurtiif timaatimii koo jechaadha. Bishaanis bukkeetti irra kaawwadheera. Kunoo shunkurtiif timaatimiin koo bishaataa jira jechaadha. Inni xiqqoo ishee bishaana fixatu. Asbira immoo bishaannis hin barbaachisa kan itti godhatan jechuudha. Bukkeetti irra kaa'achuu hin dagatinaa. Hojii isaa jalqabneerra jechuudha. Anuma faana tura. Yeroo shunkurtiin keenya akkas bishaan nuu fixatu xiqqoo ishee jechuudha. Maalitti godhannaa? Zayitii itti godhannaa jechuudha. Zayitiin keenyaaf shunkurtiin keenya daqiiqaa tokko lama walii wajjiniin bishaatu inneenna jechuudha. Akkuma isinitti mul'atu timaatimii shunkurtii zayitiin koo haala kanaan daqiiqaa tokko lama bisheesseera jechuudha. Yennaa bisheessitan isiniif mi'aa waanta ta'eef shunkurtii zayitan bisheessuu hin dagatinaa. Kana kaane qullubbiif jinjibila itti godhadhaa jechaadha. Xiqqoo ishee inni wal faana nuka bishaatu. Amma indanneessaadha. Sagariitiin bishaateera. Kana kaane maalitti godhannaa? Barbarree itti godhannaa jechuudha. Barbarree ammuma fedha keessanitti gootu. Angaruu ijoolleen koo waan nyaataniif baay'ee ittiin baay'isu akkuma fedha keessanitti itti godhachuu dandeessu. Kana immoo akka gaariitti bisheessina jechuudha. Gaafa xiqqoo bishaatu kunis daqiiqaa tokko lama sosochoosuu hin irraanfatinaa gidduu gidduutti sosochoosaa
daqiiqaa tokko lama booda sinittan deebi'a jechuudha. Gidduutti sosochoosuu hin irraanfatinaa. Yennaa isin jalaa qabe immoo bishaan as bukkeedhaa waan qabdaniif xiqqoo ishee itti cobsataa. Bisheeffachuu hin dagatinaa. As biratti shunkurtii koo bisheeffachaa hanqaaquu koo immoo nan qopheeffadha jechaadha. Asitti akkasitti rukuteetanii qopheesseen kaa'achaadha. Gaafa shunkurtiin koo bishaatu ittan naqadha jechaadha. Biratti akkuma isinitti mul'atu amma shunkurtiin keenya qaqqabaa jira jechaadha. Maalan godha asirratti ashaboo koon itti godhadha. Isa booda maalan itti godhadha. Makallashaa xiqqoon itti godhadha. Booda maalan itti godhadha. Dhadhaa ammuma fedha keessanii jechuudha. Warri kun yeroo walii wajjin bishaatanii deebi'een isinitti dhufa. Anuma faana tura. Amma akkuma isinitti mul'atu shunkurtaan keenyaan hundumtuu akka gaariitti nu bishaateera jechaadha. Amma as biratti maalan godhachaadha. Hanqaaquu koon itti naqadhaa jechaadha. Akka isinitti mul'atutti. Isin argitan as biratti firfirii koo intini saanaa qaqqabeera. Amma biddeen koo immoo haala kanaan mummuree dhufeera jechaadha. Amma isanitti godhadhaa jechaadha. Akkuma isinitti mul'atu. Suutattanii gaggalagashitu biddeen keessan inni isin akkasitti bareechitanii mummurattan akka inni isin jalaa hin bannetti suuta jettanii gaggalagashattu akkas gochaa
badaalaaquu hin barbaadu. Gara duwwaa ta'e bukkeedhaan immoo biddeen itti dabalattu jechaadha. Gara waxiinsaa jiru. Maal ta'e jechaadha. Firfiriin koo qaqqabeera jechaadha. Saanii irratti immoo dhiyeesseen isin agarsiisa. Anuma faana tura. Ganama sanbadduraa bifa kanaan qopheeffanneerra. Buna keenya illee as biratti buufachaa akkasitti mul'atu. Buna keenya illee as biratti buusaa. Qursii keenya egaa jalqabneerra nuuni. Isinis mana keessanitti akkasiin qopheeffattanii abdii guddaan qabaa. Egaa viidiyoo biraadhaan hanga deebinee wal arginutti torbee nagaa naa qabaadhaa. Bye bye.